Pelle masurkan uma mere kulo. Durbicha kiyya isa hangafaati. Durbicha isaa hangafaati. Akkuma san abbaan isaa immoo hangafa haadha kennati. Inni diraamaa hojjeteetiin laallu san waan hookanii wal bira geenyu akka nutti fakkaata. An deemuudhaaf hin deemasee bira fagaadde biyyarraa. Yoo rabbis waliin nu fide wal gargaaru. Yasirbi kunuunne diyaa as. Karabichoo ittulee jawaabuudha gadoodee ba'uufirra. Otakkiti. Biyyan baajirtan ilmaan ayyayamuun biyyarraa isin baasee jireenyi ta'eera. Qilleensumarraan isiniif dhagaayo salaambaan. Dirqama jiruudhaatu ofee isin fageesse dhibee gadi teessan malee biyyarraa isin baasee. Dirqama jiruudhaatu ofee isin fageesse dhibee gadi teessan malee biyyarraa isin baasee. Jireenyi kaanis kaabaa darbee kan kuta buuse biyya hambaa keessatti bikkayyoo isin facaase. Jireenya kaabura konteenya. Jireenya kaabura konteenya. Dahanko Oromoo tamaraan namsa kootiimi namoonni hundarra dhihootti injifannoon wal quunnamuuf jirra jedhinaatti himi abdiif yaada gara. Dadhabaa shiraatu nu iddootti jarri Oromiyaa guutuu eessanaaf marmaari kabaaf amma kibbaa baabiidiyaatti dhalawwan koomaraa nagorii bira. Acha marka fuune daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitan jechuudha kan itti argamnu mana dobriiwwan kiyyaatti argama. Akkuma argaa jirtan jechuudha qophii kana ifaajee kana hunda ifaajaniitiin asitti nu qopheessanii jiranii. Kanaaf daawwattoonni keenya hanga xumura qophii keenyatti nu wajjin turan affeerraa keenya. Kanaaf wajjumaan nyaannaa, wajjumaan dhugnaa, wajjumaan taphannaa hanga xumura qophii keenyatti nu wajjin tura. Kana malees jechuudha sarpiraayizii baay'eetu qophaa'ee simataa jira waan ta'eef nu wajjin turan affeerraa kiyya. Isin immoo subscribe like gochuu hin dagatinaati, share gochuu, commentii jalatti waan garaagaraa barreessuu hin dagatinaa isin jedha. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u karaa qophichaatti itti deemnaa jechuudha. Kanaaf daawwattoota kiyyaa ni gartanii akkuma argitan jechuudha filaawarii kana qopheessa durbicha kiyya waan ta'eef. Kanaaf akkuma argitan dhiiga mana irraa taa'ati guyyaa san jechuudha gajarraa ta'ee ittiin himne ture gaafa achirraa deemucha tasatti dhufe waan ta'eef filaawarii guyyaa sanaa qopheesse kun warra naa kennee kanaaf kabajaa fi jaalalaan irraa fudhee jira. Ammas keenyaan kun qophaa'ee jire kana wajjumaan nyaanaan wajjin turan immoo affeerraa keenya. Kanaaf hangafni keessanillee asitti argamanii. Hundi isaaniitu jechuudha dubrii fi maatii baay'eetu jira jechuudha as keessa. Dubritiin tiyyaallee akkasumatti immoo dubriiwwan baay'ee qabaa warra dhiirasis dubartoonnis hedduu jiru waan ta'eef kanaaf na wajjin turan immoo affeerraa kiyya. Hangafni keessan jiranii. Maarree jechuun dhugoodha akkuma inni jedhe daawwattoota keenya nuti inni yannallee garuu sarpiraayizii mataanii akkuma tasa akkanaa mitillee silaa akka itti eenyullee kanaafuu maal godhan akkuma itti namatti dhuftetti keessummeessanii kanaafuu silaa akka itti keessummeessu akkanaa miti bakkuma jalqabaatirraa silaa boon irra kaanee qafuun achumarra sarpiraayizii goonee silaa achirra kajennu sila isa sarpiraayizii nu godhe kanaafuu dhiifamu baga dhufte jennaani baga nutti makamte dhufeetiin milkeessi haa taatu jennaan. Aja gara kaki dia mampu. Oh, sama dan sama. Mari mari tadi. Mari. Wajib muru? Wajib murah. Ayo. Ini tu ada mana tadi? Kabar. Ayo pun kita nak serah ada. Oh iya, orang. Kuaci. Sama tu. Kuaci. Jangan marah pun.
namuuf jirra jedhii naatti himi abbiif yaada garaa. Kanneen baadiyyaadhaa gayuu daddabdullee magaaluu madaamsaa gunnamuu kan oollee afaan kan koo ta'ii himiif yaada kan koo yeroof wal qunnamtiin nutti taatus rakkoo fageenyi nuniiruu garri garaa muruuga wal qunnamnaa goruu. Oromoo tamaraan kamsa kootiini abgorii hundarra dhiyootti injifannoon wal quunnamuuf jirra jedhii naatti himi hawwiif yaada garaa. Jedhii naatti himi hawwiif yaada garaa. Tiktookii Jamaal jechuudha. Fuulli keessaniyyuu argatti argamnu mana Jamaalitti argamna. Akkasumatti immoo dubriiwwan kiyya baay'eetu asitti argamu jechuudha. Isaan bira dhufe jaalattanii jibbitanii illee har'a anumatu as jira jechuudha. Innis kabeeta jechuudha. Dubricha kiyya asmaan gurratti sin calabee akkasii hangaasan akkasii hin Asai maal sitti dhagame? Yalla Waan sitti dhagametu itti deebisi. maal sitti dhagame? Silaalitti hin dibdu. Maal sitti dhagame? Ay baay'ee dasna jedhe durbicha kiyya waggaa 15 booda arge. Baay'ee tokko dasna jedhe. Okay, sida sireen be. Ani moo sirri gammadeera. Jechuun akka an barbaade waan hin ta'iniif yoo alhamdulillah rabbil alamin akkuma arganitti nama taqabbaluudha. Maara koo maa kana caala maan naa gootan ture. Kana caala bara waan barbaachisu hundaan haa qopheessitanii jirtanii san biratti immoo ani amma ajaa'ibni guddaan ani barbaadu jechuudha. Isinirraa kennaa osoo hin ta'initti isin argachuu akkanumatti nagaan isin arguun kiyyaayu waggaa dheeraa kana booda jechuudha. Ni beektan warri hin jirres ni jiru, warri immoo dhukkubsatee ciisus ni jiru. Warri immoo akkanumatti jechuudha rakkoo baay'ee keessa jiranis hin jiru. Ani immoo nagaan isin argachuu waggaa dheeraa booda walitti deebi'uun kun yaanaaf waan guddaadha, qabeenya guddaadha naaf. Kanaaf waan barbaadu immoo akkanatti jiraatanii nagaa wal arguun kun waan guddaadha. Kanaaf rabbi immoo galata galchuudha alhamdulillah jechuudha malee waan biraa waan barbaachisu hin jiru. Kanaaf kennaan isin amma naa kennitanii kun immoo daawwattoonni kiyya immoo waan jedhanii ilaallaa waa baay'ee naa gootanii akkanatti carraa jechuu akka carraati kunuu jechuudha tasa isinitti dhufe waan ta'eef akka tasaa kanatti waan kana hunda naa qopheessuun immoo anaaf gammachuu guddaadha. Ammi ajaa immoo qaama nagaatiin fayyaa taatanii isin arguun immoo anaaf gammachuu guddaa gammachuu caaltu. Kanaaf waan of jalaatu tokko hin jiru. Maali nagaan akkatti wal arguun kun waan guddaa miti. Kanatti su'aala. Baga rabbii nagaa waan nu argisiisa. Baga nagaan nu eeganii baga nu qeebaltanii isin jenna. Taani daawwattoota kiyya immoo sirriitti takka viidiyoo isin tarsiisetti daawwattoonni kiyya waan jedhanii ilaaltanii wajjumaan jechuudha. Daawwattoota kiyya kun akkuma argitanii jechuudha. Inni kun Jamaal jedhama. Abbaa tiktookaati. Yeroo duraatitti immoo warri Mansuur jettan immoo Mansuurinuu caalee argamuuf deemaa jira. Akkuma argitan jechuudha. Isin immoo durbittii yaa jechuudha. Asumaan warri argitan. Innis immoo hangafa keenyaa durbicha keenyaa jechuudha. Innis asitti argama. Isa immoo ni beektaniyyuu hiriyyaa kooti wajjin dhufne jechuudha. Akkasi warri isinoo hin seentanii? Ni surattanii? Hundi keessanuu seenuu qabdan.
As kaa'amu jaalatanii jibba illee Mansuur kanumaa miiree kuloon. Kanuma itti agarsiisa. Shittoo jechuun kun shittoo simbiloo shittoo iyyuu miti beeku. Agara agara. Kami ni kan bitamu. Kun shittoo simbiloo miti nuun arganu soso kan iyyuu kana fakkaata kuloon. Mansuur kana hiriir. Jaalatanii jibban illee. Asitti illee kan argitan kun durbichi kiyyaas asiin asitti argama. Inni illee Mansuuriin hin ta'u. Kunillee obboleetta Mansuuri. Akkuma argaa jirtan jechuudha daawwattoota kiyyaa amma takka takkaan isin agarsiisa amma dubriiwwan kiyya warra dubarallee warra dhiirallee jechuudha irra deemiti. Ani gammachuu guddaan na jira mataa kanatti waggaa dheeraa booda wal agarree. Isinillee immoo gammachuu keessan akkasumatti naa ibsitanii akkuma argitan hiriyyaa kiyya yeroo dheeraa booda karaa dheeraa wajjin qaxxaamurree dhufne innis immoo akkuma argitan jechuudha akkuma reefu isiniin jedhe durbicha kiyya isaa hangafaati. Durbicha isaa hangafaati. Akkuma san abbaan isaa immoo hangafa haadha kennati. Akkana gurratti isin calawu. Abbaan isaa hangafa haadha kennati. Turtii yeroo dheeraa booda Rabbi wanna agarsiise. Kanaafuu dura jalqabaaf inuu dubbachuu hin dandeenye gammachuurraa jechaadha. Kanaaf asatti wal arguu kennafu. Akkasitti jedhee alhamdulillahi rabbiin galanni haa ga'u. Galanni kan rabbiiti kan nu argisiise ammallee jireenya bal'oo keessa guutuu keenya akka rabbiin nu jiraachisu hawwii irra qabu. Inshallah. Kana mi'aatillee dubbadhume waan reef dubbachuu dadhabu dubbadhume. Dubbadhume durbitti si jedhu. Dubbadhu inni si agargaaru. Laa dubbadhu si gargaara. Ni durbicha keenya kana asitti arguun kaleessa laala yoo silkiin haasofne yookaan yeroo inni diraamaa hojjeteetiin laallu san waan hookan wal bira geenyu kan nutti fakkaata. Amma guloo arra nu fuuldura keenya dhaabatee. Jechakeeti filaale agartee aduun akkuma baatu akkuma akka dhiitutti argeen jechuun wanna yaadan tokko dhufuun hin oolu haga turellee turuu barbaade. Abdii dhufa jedhee abdii qabda jechuudhaati. Garuu haga fe'ellee turu yaadni sun guutamee jechuudha. Amma argitee kakaleessa fagootti ilaallu suni har'a kanutti arguudhaan waggaa hedduu biyaansi waggaa 15 akkasin ta'a jechuudha. Har'a isa argineetiin kuloo fuuldura isaa dhaabatnuun baay'ee tokko gammade. Ani jau xiqqaa ture baay'ee jau wanni beeku jiru waan xiqqaadha. Andu baay'ee yeroo dhufu jechuudha. Abbii karaa miila deemu wata jennaan inni sitti dawwalanii beekta. Inni tanaayyuu qabaddu dubbii. Marri bareeda gooti kanatti fakkaata. Ani obboleessa Mansuuri. Kanaaf amma durbicha keenya kana waggaa dheeraa wal argine waggaa dheeraa addaan turre wal argine. Duraaniif yoo nu mucaan kun durbicha keenya jenneetiin nu dubbannu dhugaan seetanii kunoo arraa gurratti isin calawu akka durbicha ta'an. Dhageettan. Waggaa 11 akkana minaamina. 11 kudhan. Ni caala sana. Garuu caalullee ni mala. Ni caala. Haa ta'u akka tolaguu kennaaf والله الحمد لله رب العالمين جنة كان أقول قررت سنجلا وندي كذا أنا قررت سنجلا أصلين أدرني ورين دعوة تكية كيسا إنسان هدودا مية تسمع كيسما ما تترجم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكبر معلوم وجرتني نجا كيسن نونجا هردفتو تاني كوش فايف شو كسي باقي جراتني سنين زدا دعوة تكويسيني سراتي أتوان سرات تمر بلو تلين سراتني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا علمان رومو جرتو باقي جراتني هردفتو كوش فايف شو أنا كسمة بقى جمدني ماتي كني وجين وارجو كيساني في سنوتس جمدني راتنس بقى جمدني أكسمة وروني ماتين بيس كوجين وارجتن جمدني را جمدا سنين جتشوم بربادا أيه ألفات ألفات دا سنين زر أيه درويتي تياتو ما جتمه دبادوا أكسمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنة دربيتة أنا فيس أكو ماماتي ساني أنا فيس دربيتة الحمد لله رب العالمين والأرجو كنا اتجمعن وانجلوا كوا بقنا كانوا فانجل أيه بقنا كانوا إيه دني قالتوا ما ألفات دا سنين جدا كان فكاتا تورتين كيسان وجنا تروسين سنين إنجي فمي هارك
Kasif kenera imana jalala ninjaba tingara hela he kamfade arga kele soda hela he kamfade arga kele soda ifa manaf kudi onera sida bundan dayu hadara badikan ko bajun dan